برقوان بلادي متبر أبا عبد الله نما نتنقلجيني أبا عبد الله نما نتنقلجيني السلام عليكم. أمو دي درس لقى فد أبا عبد الله لان بابا دونا راجتي إن بربادواني السلام عليكم أنا فاتح. وعليكم السلام ما أنت ولا نمت. أي خلاص نما نتنقلجينا خلاص هولو تتنين دبريكم علي بشاني فاتي ساني سلاتي نما سجادة بوزي سني سلاتي Bakka birrii tama duraan galte addaan qoodamna lafuma jirti wal dhiitaa kan أنا أصلي سنيدي دمي كبجام بيكني يجوا كيسي والظالم توتا سنين هكذا ما كبجام بيكني ده كبجان النيتي سخلده إسخلده كان خلده ده بقى أدير كمان دبي هون دب البلاد قافت شو كباي يعني آخر أقول بيون دي سلام عليكم سلام عليكم هذا بنون إيه ساين دبنا أبو ورد وايتين هتو جتني مكان نبده نما بيك أتاس كيسا جرا سلام عليكم أبو ورد وايت أنا نتي مسكينة غرغرة ريفا نما غلجنا كما أجيك كما غمدان أجيس كبدان غلجة ريفي نما سنغل جدان كميني أوفما في يرى في الدني أوفما سامباتي تاتني أوفما صنباتي تاتني أوفما أجيفتني كاتني أوفما غلجتن كوما دبشن الرانياتني في الدني كامباني دربتني أجد دوئي غاف كان غلجتن كامين غلجتني بيتن سجمر كامباني نام بيجر بافتني سلا ريفي ساتو خبيجر قالوا تندو ميك أسا ريفا چيكا سات قصتني هم بيفتن ليه بوچ نتي هكذا ريفا مسكينة كجا نتي كنا أسكي ستاكنا والقدبنا مالي والقدبتن أسي بيرا رافوتني أسين كامباني تنبنتن أسي بيرا راتي فوتن أسين سوقي بانتي تنبنتن أسين هذا مسكينة بوجفتن أسين التنجرات ماليني مسكين الرافودا يوسين والباتي دبتة تنيت كارشالة سيهيسيس دبتة جنان هلا سيهيسيس بولا سيهيسيس سيرا بيجي خنام بيتو وقاعنا سيم مرتسن مالي أنا سيم مرتسن نمني بيجي خنام سيرا في ماكينة هم بيكون نمني ماكينة سيرا هم بيكون نمني كين Faatush. ريبوج Faatush. Bakka miira keessaa bahi kaama hin ulfaatu. لا سني مديار أصير والباتي مودينا تيجا بدي ورا هدون سانيا كهدو جلدة سال لقاتي مرتي هدي سي كده هدون راول كده هدون سانيا كجلدة سات لقاتو هدو ولي رجال كي بوسو بفتي ها وان براتي بقصي نرجع Udu warra Dubaay moo? Ama dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu. Amma maaltu garaa nama nyaata beektaa? Laa amma maaltu garaa nama nyaata beektaa? Gaafa amma dheengadda akkasitti ani kiraa manaa waan qabnu dhabee sukkaaritti ka'ee lolu san uummata duratti birrii birrii tiyyaa maamma nuur nama kiyyaa yoo barbaachisa ta'e arfaa iffaayyuu itti heerumaa anuu sii kennaa karaa keessatti illee dhaabbadhu naan jettee uummata duratti illee dhuftee mana ijoollee usmiyyee fa'allee mana boonaa baalee fa'allee bakka hunda dhaqxee abukaatoo taatee irraa lolaa turte kiyyummaan jette keessumatti jechuudha. Angara keessatti akkuma waan itti bakka heerumuu hedduutti yadheeyyuu birriif wal dhabdan jee waan jenne. Amma jecha waan duraan jedhaa turte kanallee dalagaa caalaa akkaataa ati itti raayyaa'ii qorataa turte iyyuu garaa nama nyaata arbi sagal bure kurneeffachuun dadhabu sila amma eega waraanni walitti seenee atillee gubata karaa keetti buqqifatte ummanni taaptaa fooloo si goree fi koppiliinki fi viidiyoo si hojjetellee dhugaadha waan ati birrii nyaatte seeyaa sanitti sila ummata si gargaare nanomaan arganne jechi ibsulleen bareeduma ta'e garuu mootu wallaahi ati Muhammad Nuur walloltan jedhe hiyyaanne jedhe ammatti nabii keenya dubbiin teessan maami oftii jennaan takkutte dhiifne tan uftuuf yaana yani waan kutte qilleensuma kuteeni amma atillee dhiiftee tumaani birrillee yoo sii galche illee sii galchani yoo dhiiftee girri makana iyyuu dhiifte hin wayyure amma eega gaafa anaa waan iyyuu halkanii guyyaa mucaa kun hortiisee maratti doose mara dhaabu. Waatu jira sii galee wanni jiru maali beektaa? Ani ni beektaa alhamdulillah fayyaa qaba. Fayyaa qabda jaarsan argatin mana fayyaa qaba wallaa qoosama malee siin jedha fayyaa qaban alhamdulillah sii galaa miti gin ammoo haalataan namaa tokko bar birrii miliyoona takka sirraa baddu irra birrii takkitti karaa malee sirraa baddu si dhukkubsa. Ani birrii miliyoona karaa birrii takkitti karaa malee narraa baatutu yoo shilingiin karaa malee narraa baate na dhukkubsiti. Sii galee
asii keessanitti dhaqee isatti xurumbaa sadaqaa kana baabaa kanatti illee baabaa rabbii jedhiiti gadaan leenca gaafa duraa naa kenne natti herreegachuu hedamoo maaf birriiti ya birrii hunda nama hundaa kennee keessaa hambisee qoodatee jedhe eegalee taf wallaahi wanni sunillee naan galle beetta jedhe waan lafa jala haasayanii bar haadha faateetii leenca kennite san itti herreegi jedhaniini waan lafa jalatti tumatte kaabinoonni jechuudha milishoonni eegalee taf jedhan amma achi gargalee nama biroo wayii gaafadhe isaanuma keessa warruma isaanii waliin shiishaa harkisu keessa nama wayii gaafadhe gaafannaan akkana jedhanii ka haadha faatee leenci gaafa duraa itti roobse sunuu hin gayamaa jedhee haasayaa qoosaallee ta'een beeku akkas jedhee haasayaa mammannuur naan jedhan okey jedhee qabadhee keessaan dhaqee niitii isaa gaafadhe akkana jedhaa waan kana leenca gaafa dura na herreeguu barbaadaa jedhee laasan sappoortiif sii kenne abbaan baayyuu kenna maal taate rabbedhe sappoortiif sii kenne wanni akkasii hin jiru kun gammachuu hudheen gadda akkasumatti kenne wanni akkasii hin jiru wallaahi sappoortiidhaaf malee waan hin san jirre nurraa hin baatin nama hakkisee ka'ee nyaate nun godhini naan jette okey jedhee isa gaafadhe wallaahi billaahi sanii miti naan jedhee rakkinnatu harkaana qaba ammalee hayya yoomis si eeggadhare naa eeggadhu gaafa duraa bulii 28 naan jedhe bulii 28 naan jedhe achii ka'ee 30 naa qabe 30 san kaleessa itti barreessee jechuudha guyyaa lama dabarsee itti barreessee maal jettaree guyyaan ga'e ka gaafa duraa sirraa fagoo fakkaate sun hin jedheen jennaan maan naan jedha miseejiyyuun dubbatu inni kaleessa dhufee intaloo naan jedha intaloo deemeetiin beera walirra ciciibse saniin intaloo haa jedhu intaloo naan jedhe dhufee sii galee laala kabajaa anjee tokko isa eeggadhe jechuudha intaloo jennaani okey jedheetumaan waan biraalleen dubbanne miseejii isaa lafumaan laala jalaa gadhifadhe dhaqeetiin xurumbaa sadaqaa kanatti hime baabaa qaammas keessaa fiigu kanatti jechuudha waan butee fiigu kanatti ta'uu fiitii hillim godhe na jalaan dhokateetti yemaa himnaan galchoonni naan galchineef muka haa nyaatu nini ana jalaan gaaddiddeeffate viidiyoo inni hojjete namni tokkichi waan viidiyoo inni tiktokii irra gadhiisu hunda jalaa dileetii godhee kiyyarra hojjetaa ture baran akka vaaraalii bahu jedhe viidiyoo inni gadhiise jala dhufanii hattuu jedhanii barreessan namni viidiyoo kanaa ilaalee fooloo nu godhuu hin jiru de viidiyoo isaa jalaa dileet godhaa viidiyoo isaa jalaa hidhaa kiyyarratti hojjetaa makaraa meeqaan fooloo san bar 150 ga'e makaraa meeqaan 150 ga'e fooloo san ka isaa jalaa hidhaa yoo dhufanii barreessan kun garuu akkasii wallaahi baay'ee dabbara baay'ee jechuun biyya kana keessa dhaalan sii galee keessa jiraatu keessatti fira Dubaay wannuma fedhee fuudhanii nama gachuun kun baay'ee nama dhaga'ama akkuma reef jedhame Dubaay jiraatuun cubbuu miti kanaaf amma waan guddaallee dubban barbaadanillee Nasriin dubbateera wannuma Nasriin jedhe kanarratti birriin kan keessii ala kun amma asumatti haa akkattame walumaa galatti akka yaada kiyyaatti. Abdusalaam nageeffadhu ani hin barbaadu laal birrii an kabajaadhaan rabbi gadi jedhee lafa jalatti isa kadhadhee indoom waa wayiyyuu itti mee sirnya wayiitu itti meetiin miila na diqqeesse ani hin barbaadu birrii haa jiraatu haa kennu yoo isarraa hafte nu barbaachisa isaayyuu. Wantummaan maamannuuriif sillee wal dhabse anafsi'ii waggaa 6 miidiyaa kanarra wal beeynu guyyaa takka ija keessa wallaalleen beeyne jecha reefu naan jette san akka jettu si godhe maallaqa kana maallaqni duniyaan dhuga duniyaan sareedha nama kam wal dhabsiisa anamma reefu faarsee bulaa hattoota Dubaay yoo jette an nama takkallee faarsee illee hin beeku nama takkallee waliin maallaqa isaallee nyaadhee hin beeku biyya tokko keessa yoo jiraatte ni beeyta namni cidha wal arga du'a wal arga kaaya qaba kaayoo walitti qaba keessummaa yoo dhufte waliin simata an nama hawaasa keessa oolu abbaan barbaade yoo na arge qabee fotoo na waliin ka'uu danda'a anillee nama waliin jiraatu bakka namatti ajamutti namatti ajamuu danda'a du'aan naggaluu danda'a cidhaan naggaluu danda'a musiibaan mudatuu danda'a nan ala jiraatu hin danda'u Dubaay keessa jiraatuun homa an nama waliin ooluuf bicha guyyaa takka anaa gadi bahee nama faarsu argitee hin beektu guyyaa takka abbaa qabeenyaa tokko faarsee waan kana jedhee hin beeku guyyaa takka hattuu takka faarsee waan takka hin beeku lama ol fuudhanii indi maqaan bar akka xiqqootti isin namarraa balleessuuf deemtan kun maqaa kana namni waggaa meeqa aasaa meeqa kafaleeti waa meeqa obseeti ambar hardha yeroo namni waa meeqa na arrabsu yeroo namni ganamaa galgala ajandaa xiqqaa guddaan maqaa kiyya keessa galchu wanti obsee bira darbuuf maali
Hardaan illee namni arrabsoon nambariin nama xiqqeessuun nambariin haadha nama arrabsoon nambariin jechaan malee arraba namni kamuu danda'u namni kamuu ni danda'a. An nama takkaa faarsee illee hin beeku. Maamman Nuuriin abbaa qabeenya Gadaalloo taate ilma Arsiiti nama kennu waliin jiraanna waliin nyaanna waliin dhunna. Waa balleessaa badii isaatiif niitiin isaa ittiin gaafatamtu ilmoon isaa ittiin gaafatamtu haadhaaf abbaa isaa ittiin gaafatamtu. Rabbitu isa gaafata isatu itti gaafata. Waan seeraa ta'a seeratu isa gaafata. Nasriin Dubaay jiraate mas'uulummaa namarraan fudhatu. Haati Faaxee Kaayiroo jiraatte warra Kaayiroo irraa mas'uulummaan fudhatu. Namni kamuu waan hojjete abbatu itti gaafatama. Kiisii nama kamiitu ka beeku Rabbii fi abbaadha. Kanaaf please ani osoo nama biraa taate ila lafeen arbaa wahiin dhaaniin cabde waliin dhahan cabde osoo nama biraa taate hattan osoo ijoollee kutaa biraa taate jechi reefu ateetti sun haga xurii qeensaa huura natti hin fakkaatu. Ati garuu osoo wal beeynu ilaal haga qeensaati haga rifeensaatitti osoo wal beeynu osoo amala kiyyallee waggaa meeqaaf na beeytu ana kalala hattuu Dubaay na gootee faarsee bulaa hattoota Dubaay yoo jettu yeroo san miirri akkamii akkana dhagaame anaaf Rabbitu wal beeka. Sababni illee kalalaa nama kamiituu ta'uun barbaadu. Annama haqa namaa erga ofii kiyyaayyuu nyaanne kan namni nyaatee kalalaa ta'ee dafqa namaa nama harka namni na jala bobaatii ya jala galee namaa namni dafqa namaa nyaatu miti. Ani kalalaa zaalimaatii miti. Kalalaa mujrimaatii miti. Sii galee akkuma reefu ati maatii akkamii keessaa baheetu sun kana sirriidha dhiisii miira keessaa bahe namni waa baay'ee dubbata beektaa keessattuu already dubbii fixxeertaa lafaatti wanti galuu qabu biyya kanatti waa'ee namaa dubbachuu hin dandeessu. Wanti sila achi beekamu qabu namni waa'ee namaa fudhate abbaan barbaade waa'ee namaa fudhate waan namaa fudhannaan akkuma amma jedhe ofiirraa hidhamaa yoo saddammoo rakkoon isarraa waa takka dubbachuu hin danda'u. Nama hatu agarteeyyuu nama san ol baastee dubbachuun ulfaata biyya kanatti. Maaliif biyya ormaa jirra waan ta'eef namni waa'ee namaa dubbachuu hin danda'amu. Walumaa galatti jechuudha. Kalalaa Dubaay jechuun osoo Nasriin an hatu osoo argeeti ana hatu santu fayyadamaadha malee Nasriin na argee himu sun miidhamaa ta'a malee fayyadamaa ta'uu hin danda'u jechuu barbaadetti asitti akkuma ama koochiin achi dubbate nu lafee kokkee buute isaanii warri Dubaay kana waan dubbannullee hin beeknu. Nasriin nama gaarii yoo jennu nama miidiyaa irratti biyya kana keessa beeku keessa Nasriin nama gaarii garuu namni gaarii Nasrii caalu namni gurguddaan sila waan namaa hin fuune namni gurguddaan sila gurguddaan beekamtii guddaa qabu namni gaarii kana keessatti nu wajjin salphatee nu wajjin maqaan ka'ee warra Dubaay hattuuto jedhamee arrabsamaa. Kanaaf Nasriillee Arafaatee beekamtii namni waliin waan oseenaan hattoota Dubaay yoo jedhanii barreessaa waa baay'ee bakka maqammaan tiitokiin iyyuu maqaa kanaan moggaafameera. Kanaaf namni garaa tokkottuu dhalatee gara jiran nama biyyaa dhufee biyya tokko dalagatu biyya baay'ee miti namni garaa takkitti dhalatee gara kanaaf haati Faaxee amma miira keessaa bahe amma danda'ameen waan jiru silaa osoo danda'ame akkuma amma Nasrii achi jedhe Nasrii itti barreessitee yookaan dawwaltee fi yoo inni isatti itti fide waan ta'eef dura sanadhaa dubbatuu dideef aare jechuurra itti barreessitee kaatee Nasrii waan akkanaa mamannuru waan akkanaa hin goone jettee yoo Nasriin si dide ol baastee osoo dubbattee gaarii natti fakkaata akka kootitti kana gochuun kan kee atiin kee hin kanqina natti fakkaata. Maaliif Nasriin seelaa dubbachuu dura waan dideef kana waan inni fuudhee sitti fideef Maammannuuriin dura hin beeku dhaarta isatu fuudhee si fide chaalenjii kana. So eeganii fuudhee si fidee jecha takkalee taatu barreessitee fi Nasrii waan na fuutee na fidde kana hanga ammaa wanti an argadhe hin jiru jettee osoo barreessitee asirratti illee waan barbaaddee dubbattee intini natti hin fakkaatu garuu boota sanitti Nasrii gaafachuu dhabuun kan kee hanqinna kanaaf amma gara furmaataatti osoo deemne furmaanni maal waan jedhu garuu. Sangaan garaa dhaabatu sangaa garaa ciisuu qaba bar. Hundi isiidhaa jechuudha hunduma waliirraa fooxaa buusuudhaaf dhaabatte as keessa. An jechuun badii qaba anin. Badii kiyya murtani isin ammoo badii hin qabdan bar si ajaa'ibaa bar usuma argan jechuudha bar dhugaa as keessa maal jira isin oo dhugaa maal qabdiin jedhani bar qoy Nasrii takkitti waan addeessu waliirra uffata buusuudhaaf rakkatan Nasrii waan barbaade yoo jedhan isin hin galchuudhaan kan Nasriidhaa jedheen nan jedheen maaliif isatu natti fideef jedhaan Nasrii. Kanaaf jecha tokko barreessuu si qabda. Birriin kan keemaas dhoggatame hin jenne. Birriin kan keemaas yoo jedheenis rakkoon qabu.
laal yoo jedheenis rakkoon qabu nan jedhaan laal waan barbaade nan jedhaan nasri ani obboleessa kiyyan kan turuu waliin dhaladheen maakroo sagantii takka adda baasee laalu wal daqiiqaa takka wallaahi rabbiin ummaati yan agarsiisin daqiiqaa takka adda baaseen hin laalu sinii galee ginammoo obsaan obsee na tuffachiise santuu na haasofsiise bar namni tokko gaafa jedhu bar jedha waan kani mammaa kan waa himanii sani bar manni fi maalirraa dubbate jettanii yaaduu qabdanii bar ammallee waan kana keessaan illee gaafa asinta hatta namicha silxeetuu isin galchitaniitiin jettanii tiyya hoomeet isin jedhee ija keessa nafoo dhaabachuu wallaallee barani aamiin jedhee wanni achirraa fudhadhee qabbaneessee jedheetiin fooxaaf irra qabee gabbu'eef maal inni yani dee kabajaa sana akkamitti ofirra wallaaltan yeroo tokko haadha faate amma goolamnu mee amma dubbiin mee takkitti bichaa naa kenna daqiiqaa tokko bichaa daggalla tammataa isaa waa takkitti isinii kaasa amma sa'aatii illee asiillee deemaa jira siriidha anamma walumaa galatti waa'ee kiyyaa wal qabatee waa'ee kiyyaa fa'aa haadha faate anaaf isiinu fixatuu hin dandeenna ammallee wanta takkitti isinii gabaabsu sababni illee anillee jedhee jira wanti jechi isiillee naquuquuf waan bootaa isii qabuuf bakka biraati illee miti bakka kalalaa attoota Dubaay jette san ani callisuun kiyya kalalaannati miti biyya seera qabdu keessa jira rakkoo maatii qaba biyyaallee maatii qaba asiillee maatii qaba namni duniyaa nama nyaatu dallaala haa ta'u maal haa ta'u namni humna qabu tokko asii miti biyyatti illee siin offolu sii galee duniyaa santu waan maraa huja warruma har'a sifaarsu kana deebisee maallaquma saniin abbaan barbaade bitee as garagalchee si arrabsiisuu illee danda'a kama haqa namaa barbaade jedhee miidiyaa irraa dubbatu kana 50 yoo inni soqaa jiraate 100 kana deebi'ee namuma haqa soquuf sani jijjiirama warra miidiyaa kun kana ammoo siistema miidiyaa bareechinee beeyna kanaaf yeroo tokko biyya dhiirri itti dubartii ta'eetti jiraatu keessa yoo jiraatte gadi jetteetuma jiraatta sodaattee jechaadha biyyi Dubaayituun ammoo biyya keessa taa'anii waa'ee namaa jecha takka illee hamtuu namaa itti dubbatanii miti dubbannaan seeratu si gaafata kana hubadhaa lammaffaa an wanti takkittiin ofirraa kaasuu barbaadu ani yoo haqni namaa birriin takka narra jiraatte addunyaa fi akiratti illee rabbiin na haa hongessu kinu duniyaa nama birrii takka karaa malee osoo beekoo jaadhee jira garuu hoo ka Dubaay keessan namni nyaateef ka Dubaay keessan namni dhorgateef hardharraa kaasee an ittiin gaafatamu eenyullee haa ta'u kaadha faaxee faallee yoo taate walitti fidee wal fayyadaa nama kennaa waliin guddadhaa jedhe kaadha faaxee maallaqa ishee anatu fuudhaaf yoo dhabame anatu kafalaaf ka kanaan booda garuu waggaa 10 kana booda yoo Dubaay keessa ka jiraadhu taate ani badii nama tokkootiif illee ittiin gaafatamu waan karaa kiyyaan dhufu kamuu ammoo haqni namaa kaleellee narra hin jirtu borullee jiraatu narraa qabaannaan ka dogongoraan illee na seenee yoo jiraate garuu har'a borullee waan namaa ofirraa kennuuf qophiidha kanarraa waan hafeen an adhafaat illee qiimii takka illee walitti hin qabnu hamtuu isiillee guyyaa takka yaadee illee hin beeku miidhama isiillee hin barbaadu bakka amma jiru kanatti afoynaa lillaah jecha naan jetteef kino ofirraa mulqee jira an nama kamiyyuu kalalaa miti kalalaa namaallee ta'uu hin danda'u kalalaa hattuutii illee miti kalalaa abbaa qabeenyaatii illee miti yoo dhugaa dubbatu taate yoo na faarsan malee nama faarsee illee buluu miti le'annahu duniyaa eenyutu gadiyyuu hin qabu duniyaa eenyutiyyuu duniyaa nama faarsuuf illee waan nama jala fiiguuf illee hin qabu mana gaarii keessa jiraadha jireenya gaarii jiraadha anin dalaga haati manaa kiyyan dalagdi nama lamaan kufnee kaanee dalaganna har'allee ispiikarii baadhadhee ijoollee miidiyaa kiyyaa waliin akka sarraatanyaatitti ispiikarii gurguddaa kana mata baadhadhee bakka sargii geessee gaxxamee nama waliin kinoo ramadaan faati na beekan Abdusalaam baabaan mataa isaa na beekan sarraatanyaa kiyyaan qixa ispiikarii kaameraa meeshaa laayitii gurguddaa isin argitan kana wallaahi summa wallaahi mata baadhadhee jalaa waliin darajaa fooqii ol baasee gabbuusee sarraatanyaa qiyyaan qixa dalagee gala maaliif shintibeetii dhiqaa ture kaleessa rabbi achii kaasee bakka kanaan nagaye ni'maa rabbiin kiyyanatti ooleen beeka dalagatanii nyaatuun sheemii miti fooloo nama 900 qaba fooloon daabboo naan bitu daa'imman xiyyaa daayipparii naan bitu dantaa kiyyaa miti feemasummaallee taate rabbi oofee itti na fide malee guyyaa takka fammasuuf jedhee beekamuuf jedhee waan godhe takka illee hin qabu kanaafuu beekamtii irraallee cinqiin qabu an kana barbaachisu maallaqa kana barbaacha waggaa 8 osoo ija haadha xiyyaan argin biyya arabaa keessa taa'e osoo haadha qabu osoo hin fudhadhu itti gaafatamummaa hin fudhadhu
namni rabbii fi ardii samii uume sodaatan ammaa booda daangaan kinnoo kaarraa ta'u maqaa kiyya miidiyaa irratti hin kaasina sodaa miti yookiin miidiyaa irra ka'uu sodaan miti bakka an faamilii qaba faamilii gurguddaa maatii aalima maatii kabajamaa irraa dhaladhe akkanatti hin boonan barbaada malee akkanatti boo'an hin barbaadu maqaa kiyya hattuu gantuu maali tirkii mirgi kana wali akka ka'u hin barbaadu akka ilma nama kamiitu hojjadhee mul'adhee ufis maatii kiyyas mul'isuu barbaada so please bakka ajanda makamiinuu kan wal qabatu ana nadhiisaa haadha faatee akka waliif fideen anatu xumura haadha faatee waliin ammoo bakka kanatti waan naan jette waan na goote waan si godhe afoo inaa lillaahi rabbiif jecha sii dhiiseera waan sin jedhe illoo jiraate naa dhiisi asif fixadhee bu'uu barbaada. Kepada namni biraa namni. Aye, afoo inni irratti illee lubbu. Aboo jara nan dubbiftanii. Agak masih kalian meraka. Abang jadi dubbate, jadi Abdallah. Ani dhugaa dubbachuuf yoo jibbamellee dhugama dubbadhu kanaaf jibbamaa amma dhugama dubbadhaani. Tokkoffaa haadha faatee nagahumaan wajjin haasaa jirra jalqabarraa hanga ammatti hanga kaletti waliin haasaa turre waan waliin haasofne isilleen hin beeyti. Ol baatee akkaataa kanaan Asaa bakka asrii salaatee dhufaanin jechoota gurguddaa akkanaa kana dubbachuu isitti ani baay'ee gaddaa walumaa galatti maammannoon illee dubbisee fi jira. Abba Abdallah. Eenyu dhagaa jira dubbanna jira. Sagaleen kiyya jira? An dhagaa jira dubbanna. Walumaa galatti waliin illee dubbannee kallattii ittiin argitee mallaqni kun galuufis akkaawwanti illee durallee ergitee lammata illee naa ergitee kaleessa galgala mataa hidhee inni illee akka galchuuf na dubbatee biraa deeme anuu hin bilbilaaf jedhe osoo kenneefillee osoo kennuufillee baatee sadarkaa kanatti akkaataa kanaan akka isiin ol hin baane ani keessaan illee itti dubbadhee jira wallaahi laziim haa ta'uuti nama hundaa kennamee wanni isii dhiisamu tokko hin jiru isilleen kana hin beeyti akka inni kennuuf illee hin beeyti akkaataa kanaan dhufanii asirratti dubbachuun immoo of qulqulleessaa nama xureessaa deemuun kun hin barbaachisu. Ani birrii teessan hin fedhu hin boo'inaa natti hin boo'inaa hin fedhu birrii teessan. Eegan feene maarreen fedhu jettee maan dhiifne. Anummanni waan nyaadhe na si'a dhageeffadha. Anummanni waan isinirraa nyaadhe na si'a. Isin galee. Namni si orgate jira si orgate nama biraatii kenne si orgate. Abboota xurumbaa namaa taatanii faarsee bulaadha ka jettu. Faarsee bulaadha ammas Baba, salaam alaikum. Wallahi Baba gaafa duraa mata kan keetii miti gaafa duraa hin barbaadu isin galee ture. amma dubbiitu muraa'ee Hin barbaadu koy baaba narraa miitu qabadha. Baaba ani maal isin jedhe gaafa duraa keessan hin barbaadu waan kanaa isin hin jedhe bara. Nasrii mataa isaa ani hin fedhu isin hin jedhe bara. amma walumaa galatti waan xumurame duubatti hin deebiin haa Ani bari hin barbaadu isin hin jedhe bara hin barbaadu isin jechuun kiyya maali hin lakka walumaa galatti akkaataa kanaan dubbachuun barbaachisu malee hin barbaaddus barbaaduu baattus akkanumatti osoo keessanii mattee qabdee irra gaariitu. Nama keen keetiin aan jettanii bara. Hai. Eega ammallee maarree nama keetii oma fees ta'u akkaataa kanaan dubbattus dubbachuu baattus namni waa walirraa har'isu hin jiru. Akka barbaadetti dhagaamu ka dhiibeeti waan barbaade argachuu danda'uu dhiisi. Miskiina iyyuu dhoggattaniiti waan jettan maal haadha faateetiif kennisaa dhinkanii naaf Namni miskiina orgatan jiru haadha faate akkaataa kanaan illee hin dubbatini. namni barbaadan qaaddaana kana na doorsiftan na doorsisuu hin dandeessan. Namni nama doorsisu tokko hin jiru. Waalaikum salaam. Abba Abdallah. Yara keenya dubbiita ka keessatti garaa nama nyaatu jira. Abba Abdallah waan xiqqoo takkaan dubbadha been uffalcha. Mucayyoo dubraatti dhaadannoo dhufte moo waan biraa dhufte baaba? Dhaadannoo dhufte moo waan biraa dhufte? Dhaadannoo miti Abba Abdallah ati nama guddaadha ani qulqullitti No, no, no. Dhaadannoo maal jennaan Nuurattiin Maamman Nuuriin anuutti barreessee na jalaa dubbachuu dide. Ati dhaadannoo amma isitti dhufte moo dubbii obbaasoo dhufte? lakki dhaadannoo miti Abba Abdallah. Haa baatee isin intala dubraatti namni isii waliin dubbachuu fedhe kontaana waliin dubbadha. Ayye. Waan dhaadannoo takkallee hin dubbatin. Dhaadannoo miti ani ka dubbachaa jiru Abba Abdallah namni as jala jirullee nu taasisa wallahi laziim
dhugaa rabbii dubbachaa jira sagalee anaafisiin olii naasofne ani itti haasa'ee akkuma kana lakki ani hin barbaadu mallaqa kana jennaan lakki akkasii miti isaallee dubbisee jira na fakkaate haa dubbattu asirratti hin dubbanne naan hin dubbanne haa jettu inde ትክክል አይደለም akkatti gaarii miti wallahi wanti kun chaalenjiidha chaalenjii kana sin dhoorganne sii kennuuf deemaa jira sii beellamee jira guyyaa afurii san beektanii maal godhuu na argattanii dhuftan Kunna keessa ni beektanii miti isin. haadha faata nagaa No, isin kadhannee. No, Ilame yoo matakkatti takkan dubbadha na dubbisi mi'a rafaati waan keessa garana nyaate takka jira. Nu keessa kaadhaa deemaati mallaqa keessan miskiinnan. Ila na dhageeffadha hawaasa keenya dhugaa ka dubbannu taate dhugaa dubbannu. Namni tokko gaafa tokko waan nama wajjin dubbate Kiisiin kennas hiyyeetti taatu dhageeffadha. Kiisiin kenna hiyyeetti taatu sammuu kenna dureettiidha. Laa. Kiisiin kenna hiyyeetti sammuun kenna dureetti. Waan goone ni goota waan nama takkaa hin qabnu laal. An sodaa nama takkaa hin qabu. Yeroo Dubaayin keessa illee jiraadhe akkuma iyyatan karchallee sanin na hiisiftan malee warabbil kaabaa jechuudha. Rabbii dhaba marraa uume sanin kakadhe. Wallaahi billaahi isin hin sodaadhu. Dubaay maan keessa illee jiraadhe. Wallaahi miskiin madaamiin geettanii akkam. Miskiin madaamii argitanii warra ji'aan Itoophiyaa kuma 20 argatu hin geettanii yoo isinitti hime bareechisee. Maal hundinuyyuu hudduma waliirra carqii buusuudhaaf gastii onna kortin ergatinaa gastii kiyyetti ol akkoo isanitti maasin. Gastii keetti ol ergatinaa. Nama daqiiqama takka dabaree naa kee waa dubbadha. Daqiiqama takka takka naa kenname. Sin caala wallaahi billaahi ijoolleen mana madaam keessaa bar yoo birrii kuma 10 niyyatte bar kuma yoo bir mindaan isii kuma 30 ta'e yoo birrii kuma 5 masgiidaa niyyatte kuma 5 masgiidaa kennitee kuma 5 hiyyeessaa kennitee kuma 5 rakkataa kenniti bar. Ijoolleen mana madaam keessaa miskiinan mana madaam keessaa masgiida isaan ijaaran laala mana barumsaa isaan ijaaran laala rakkataa isaan gargaaran laala beelayaa isaan gargaaran laala. Laala bee miskiinan mana biyya arabaa jechuudha. Abbaa qabeenyaati jettaniitiin uf na argaa jettan na argaa keessan san taata abbaa qabeenyaa keessan san uf ol baafachuu qabdanii bara. Abbaa qabeenyaa taatan. Abbaan qabeenyaa dubartii taantaan irraan korsiisuu bichaa miti bara. Abbaa qabeenyaa jechuun dubartii 3-4 walirra guuruudhaa miti bara. Abbaa qabeenyaa jechuun abbaa qabeenyaa ta'e abbaa qabeenyaa arrabaanis waan dubbateenis waan godhuunis abbaa qabeenyaa. Malee abbaan qabeenyaa hudduu beeraa ol saaqanii gad deebisanii bichaa fi miti. Rafaate salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee abbaa murtii bakka dalagaa jira dhiifama daqiiqama takka qofa waa dubbadhee gabbu'a. Anillee Dhiifama naaf folcha. Ayyee dubbaati si dubbatu. Oma xiqqoo takka dubbadhee gabbu'a waan keessa garaana nyaatee jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya yoo keessa laalan dubbiin garaa nama nyaatti. Fakkeenya warri Dubaay kun yoo gaafa namni tokko waa dubbatu kadidii jedhee fiigee dhufee nama sanirraa lolu nama biraati. Mee dhageeffadha waan keessa garaa nama nyaatu. Ammallee waa'ee chaalenjii kana ni beeytan fuula sooshaal miidiyaa kana gubbaa gabbaanii dubbatan. Eebaluullee chaalenjii kennin eebaluullee chaalenjii kennin erga kennanii waan sangalamaan ga'u barbaachisaadha. Fakkeenya gaaf duraa gadi baanii eebaluullee galchinee jirra jedhan waan keessa garaa nama nyaatu. Ammoo dhufee mareef Naasir keessa dubbii garaa nama nyaattu nu leenci gaafa duraa fuudhanii akka bishaanitti kennan sun lafarraa hin baanee jedhe. Maa barbaachisa jechuun kana leencarra walii galanii kan irra walii galan Amaaraa iyyuu dabarsanii kennanii. Dhageeffadha Nasrii wanni maggaarajaa hattoota jedhaniif tokkoffaa saniif. Sinigalee. Akkamitti namni jala kana ta'e haa taasifna abbaa Abdallaa ila nuti waa dhageeffanna jala kana ta'e isin obboleetti ta'e inni obboleessa keenya. Kan itti walii galan chaalenjiidha. Leenca naa kennin jenneen dhaqee ofii kenne jechuudha. Fedha ofiitii kenneef. Har'a ammoo leenci gaaf duraa fuudhanii kennan sun akka bishaaniitti gadi naqan suni eessarraa dhufe kanarraa dhufe jechoota akkanaa ilmi dhiiraan dubbatu. Ila jechoota akkana uf qusachuu barbaachisaadha. Isin dubartiidha. Ormaa'uu kennaniifi gaaf duraa Amaaraan galchine maa hoosii galchan. Akkuma nama kamiitu asirra teessee guyyaa takkallee haa taatu lamas haa taatu waan gaafa silaatti faa qolii seenanii san hojjettee jirti dalaydee jirti. Galchitu barbaachisaadha. Gaaf duraa dhufee eebaluullee galchaa ture maqaadha maa kijibaaniin galchine sun maa barbaachisa. Mana kiyya keessa taa'ee ka eebaluullee galchine viidiyootu jira jechuudha. Hadda namni uf kabachiisu yoo barbaachise waan dalage san galmaan ga'ee ila kun hoodha. Ufin arrabsiisu bar ammoo yoo humnatti hin qabne an humnatti hin qabu ila jechuutu barbaachisaadha. Gadi ba'ee akka ilmaan Oromootitti fooloo naa godha jechuun hin barbaachisa. Ani waan akkanaa sii godha jedhee bakka sanii nama qaqqabsiise gaaf duraa ofirra deebi'uun sirriidhaa miti. Gaaf duraa osoo fakkeenya fudhatan taate kaasiliirraa fakkeenya fudhachuu danda'an. Silaa sanirraa laalanii galchuu barbaachisa jechuudha. Ammoo ormaayyuun godhanii maa hosii godhan rakkoo qaba. Amma dubballeessiin haga feete yoo dubbatte haga feete hojjette
ittifaaqa kaleessa walii buutan san isaantu cabsee jechuudha. Ammoo biraan darbanii jala deemtuun dhufanii leenca gaaf duraa sii kennine akkasii kan abboo leenca karaa taruu orminuu namaa kennaa bara. Chaalenjii namaa kennan akkamitti leenca sii kennine namaan jedha namni. Sirrii miti obboleeyyan keenya yoo ka dhugaa dubbanu taate wallaahi. Anaa dhafaa ta'e hin beekulle dhageeffadha hin fedhulle dhugaa isinitti hima. Garuu dhugaa irratti dhugaa dhaabbannee dubbanna. Jala kana ta'e inni ilaallaa akka uumaa hambaatti uumeen hambaa dubartii miti ilma dhiiraatu waan dubbatte galmaan geeti. Inni dhiiraa mimaa galmaan hin gahin hayyee qabeenya qaba qabeenya miliyoonaan kennaa jira. Chaalenjii akka ilma namaatitti gartee oromummaafuu haa ta'u naannummaafuu haa ta'u kenneef erga kenneef kama gaaf atlii galchisan maan galchiniif. Kaya arabsi gaaf duraatu gartee sadarkaa ni qaqqabeen beeka maan kenniniif ka ormaatiyyuu bakka ija keenyaan agarru fuudhee kenneef. Kaaga isiin irratti dalayde irratti hin dalayne kaaga isiin arrabsamteef nama kanaafuu arrabsamaanti turte. Silaa namni kabaja osoo beeke wallaahi kabaja saniitiif hin galche jechuudha. Kanaafuu haddallee borullee kataate taate haqa qabda sirriitti haqa qabda. Ammoo jechi reef naasir jedhe keessa garaanu nyaatti. Leenci akkasi sii kennan sun jedhe abbaa kormaatu nama bira dhaabbataa bara. Gaafa geemii namni nama tapsiisu chaalenjii san yoo garee leencarra walii galtan hin beeknu nuti. Ammoo akka asliin jedhan naasir jechaa turetti akka nama gartee leencaaf waadaa walii galtaniiti. An geemiyyuutti ni manne an geemiitti ni manne namichi ufuin na argaa dhufe na argaa naa kenne. Challenge illee na argaa dhufanii nu kennanii. Ani challenge masanuu hin barbaadu sa'aatii masanuu jedhee ture. Waan haadha shaneetii harka irra galchee fi naaf ta'ee haati faatee naan jedhaa turtan. Guyyaa masanuu iyyuu coraan kiyya nam feenan challenge san. Coraan kiyya guyyaa masanuu iyyuu challenge kana nam feene. Ani hin barbaadu. An bakka asirraa ilillii fi wannoota na argadheetiin jedhutu naa caala. Ani hin barbaadu jedhaa ture isinii galee. Hin fedhu jedhaa ture. Maaliifuu qaaqan fedhu an. Isinii galee an achi ilaalee waa hedduun argaan waa hedduun dhagaelle waa hedduun argalle kanaaf boru an nama waliin haasa'uun barbaaduuf dideen nasriidha fidee kana hidhe gaayis wanni adda nasrii maqaa kaaseef nasrii fidee na hidhe nasriitu fideetiin mataa kiyyarra na kaaya hojjechuu qabda naan jedhe dalaguu qabda argitanii hojjechuu qabda dalaguu qabda yoo barbaachisaa ta'e hojjedhuutii birrii san fuudhin abbaa barbaaddee kennee abadan hojjechuu qabda nasriin naan jedhe. Ega hojjechuu qabdan jedhe naa gaafachuu qabaadha ka maqaan nasrii kaase. Ega hojjechuu qabdan naan jedhe naa gaafachuu qabaadha ka maqaan nasrii kaase isinii galee. Ega hojjechuu qabdan naan jedhe maqaan nasrii saniif kaase. Mirga guutuu qaballee kaasuu ammallee. Ammallee mirga guutuu qaba kaasuu. Kanaaf nasri sirraa fudhate kaa bakka ka dhiisiiti ati ajandaa biraa jijjiirre bakka waan. Namni si gaafata malee si gaafata. Ammallee kana booda ajandaan borullee deebee keessaan naa galchitanii minaan hin barbaadu birri hambifadha. Nasri siifillee dhiisee isaafillee dhiisee jira birrii teessan kaayadha. Hundi keessanuu nasri keessin kabaja sin jaaladha yoomiyyuu tanan badduun afaan qiyyaasitti nan baatu. Faarsee bulaa hattoota akkasiin jedhe ammoo yookaan ammoo maggaarajaa hattoota akkasiin jedhe waan irraa dubbattuuf hattoota. Maqaa nu balleessite jettan. Maqaa bibi asiin oluma baya ka garaa isaa kuntaala asiin ol baya ka garaan isaa zambeeliidha hakuma namaatiin ol baya hartanii miti hima. Innande hakuma namaatiin ol baya hartanii maaliin godhaa maaliin ol baartan dawaa kamiin ol baatanii lallabdanii beektan meena hima hakuma namaatiin ol baya hartanii bara. Hattoota nuun jettanii sheeka tos keessa jira maali tos keessa jira. Eegaa bara xannachillee tokkichuma foon ajjeessa bara ani ilmaan abbaa kiyyaa keessa. Ilmaan abbaa kiyyaa nama sagal taate nama sagal keessa namni shayyoo kawaa balleessu ta'e ilmaan ebeluu hattuudha jedhaniituma maqaan nu bada. Hai beerri asuma waa fuuteetuma ol baati dhufte dhiirri asii waa fuudheetuma ol baya dhufe waa balleessaniituma ol baatan ulfuma ulfeessaniituma ol baati qalama qabatanii ol baatan asumaan haqa namaa fuutanii ol baatan asumaan haqa haadha hiyyeetti boochiftanii ol baatan. Miskin wa boochisaatu wal baatanii miti karaa maqaan keessan kaaban malee nuti suusiin asii nu qabeeti miti bar suusiin nu qabeeti miti nuu kaayiroo jirru turra nagaan jiraataa jirra nuu kaayiroo jirru turra naga qaba nuu warra kaayiroo jirru turra naga qaba. Waan fi lubbuu tiyya nasriin hin baasani. Mai bas waan kana sumarratti dhaabi lubbuuti. Dalagai. Kun barbaada baawdan Alisa khalas. Warri moodii tara nama takka natti hin galchina. Nama takka natti hin galchina warri moodii tara. Nama takka. Ani birri teessan hin barbaadu. Kiyyaayyuu
كأباك إياتو يو caneen canaan carree miica keessan beektu keessa qabattee nama laatti isinii alhamdulillah birratti kuma 500 teessaniif salaam alaikum jetti bas gasii dhufte bas salaam alaikum haa dubbannu abbanuu dhiisa abbanuun dubbannu dhiisa haa dubbannu